addunyaa kanarra ulaagaan bareedinaa garaagara yoo ta'u wanti nuti akka fokkisaatti ilaallu tokko aadaalee namoota kaan bira akka bareedinaatti yerootti lakkaa'amu jira. Viidiyoo keenya har'aan ulaagaalee bareedinaa dinqisiisoo addunyaa keenyaas hin daawwachisne. Ilkaan tarree isaan eegne Jaapaan. Namoonni baay'een ilkaan isaanii tarree qabsiisuuf qarshii baay'ee hoggaa baasan ni mul'ata. Gara biyya Jaapaanitti adeemni garuu faallaa kanaati. Biyya Jaapaanitti bareedinni kan madaalamu haala taa'umsa ilkaan isaaniitiini. Dubartiin tokko bareedduudha jedhamuuf ilkaan ishee walirra yoo biqile yookaan immoo tarree isaa hin eegneedha. Namoonni ilkaan isaanii uumamaan walirra hin biqille qarshii baay'ee kanfaluun ilkaan isaanii walirra akka taa'uu fi tarree isaa akka hin eegne ni goosisu. Hidhi diriirfame Itoophiyaa. Biyya keenya Itoophiyaa gara naannoo kibbaatti dubartoonni heerumaaf ga'an heerumuu isaaniin dura ji'a 6 hanga 12 keessa saayinaa suphee irraa tolfame fayyadamuun hidhii isaanii diriirsuu eegalu. Erga heerumaniin boodas hamma abbaan manaa isaanii lubbuun jirutti bal'inna saayinaa fayyadaman sana dabalaa saantimeetiraan diiyaameetiriin isaa 18 hanga 20 ta'utti hidhii isaanii ni diriirsu. Hamma bal'inni saayinaa fayyadaman sun dabalaa deemu bareedinni isaaniis akka dabalaa deemutti yaadu. Morma dheereffachuu Thailand. Dubartoonni biyya Thailand qomoo kayan kan ta'an morma isaanii dheereffachuuf umurii 4 kaasanii morma isaaniirra qubeellaa mormaa kaawwachuu eegalu. Hamma umuriin isaanii dabalaa deemus baay'ina qubeellaa fayyadamanii baay'ifachaa deemu. Aadaa isaaniitiinis dubartiin morma dheeraa qabdu akka bareeddu taatetti fudhatama. Furdina dabaluu Maaritaaniyaa. Gara biyyoota Awurooppaatti qal'inni akka bareedinaatti olaalamu furdina hir'isuufis ispoortii fi maloota garaagaraan fayyadamu. Garuu biyya Maaritaaniyaa ilaalle dubartoonni heerumuuf furdachuunii fi fuulli isaanii guutuu ta'uun dirqamadha. Furdina kana fiduufis guyyaatti gara kaaloorii 16,000 fayyadamu. Yoo furdachuu baatan immoo abbaa manaa argachuuf baay'ee rakkatu. Suphee diimaa dibachuu Naamiibiyaa. Dubartoonni Naamiibiyaa qomoo himbaa supheeoches jedhamu fayyadamuun of mimmiidhagsu. Suphee kana fayyadamuun rifeensa isaanii fi gogaa isaanii guutummaan guututti dibachuun gara halluu diimaatti of jijjiiru. Suphee kana dibachuun mallattoo bareedinaa agarsiisu ho'aa fi aduus isaaniirraa akka dhorkutti yaadama. Funyaan konkonaa Iraan. Addunyaa kanarra biyyoota garaagaraatti funyaan konkonaa qabaachuun ulaagaa bareedinaa keessaa tokko akka ta'e beekamaadha. Garuu biyya Iraanitti akka waan addaati. Uummanni Iraan uumamaan funyaan isaanii konkona yoo ta'u baate gama baqaqsanii haaluutiin gara funyaan konkonaatti akka jijjiiramu ni godhu. Baqaqsanii haaluun boodas funyaan konkonaa qabaachuuf adeemsarra akka jiran beeksisuuf baandeejii funyaan isaaniirra jiruun karaa irra hoggaa deeman ni mul'ata. Ilkaan qarsiisuu Indooneeziyaa. Biyya Indooneeziyaatti dhiironnis ta'anii dubartoonni wal fuudhuu isaaniin dura ilkaan isaanii qarsiisuun dirqama ta'a. Ilkaan qarsiisuun ulaagaa bareedinaa keessaa tokko yoo ta'u akka aadaa isaaniittis aarii fi hiyyummaa ni hir'isaa kan jedhuun amanama.
Entertainment Serial.